namni nama sooma oole faxarsiise yookiin fursuuse ajrii nama sanii qaba jedhan. Takka ardiin nam akka nabi Muhammad arjummaa qabu baadhattee hin beeytu. Arjummaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas wayta bifa itti godhee bocee bareechee nutti garsiisu nabi Muhammad arjummaan isaanii bubbee duumessa fudhattee fiidu fakkaatti jedhe. Bubbee fi duumessa sanuu duumessa duwwaa miti. Duumessa bishaaniin ititee gammoojjii duutee dhaamtee jaamte waytatti roobee biqilchu fakkeessu san nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akka bubbee rabbiin duumessaan ergu bubbee sanuu ispiidii yookiin ariitiin isii ariitii cimaa ta'e bifa sanii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam arjummaa ramadaana keessa dabalu jedhe. Wayta kaanis arjummaa ni qabu salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Ramadaanni ol seennaan Jibriil wajji hariiroo isaan argatan. Jibriil qur'aana nabi Muhammadiin waan amma dura itti buuse qomaan osoo kitaabarraan tahin nabi Muhammadiif qaba. Nabi Muhammadii dhageeffata. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Jibriil wajji taa'anii qur'aana qara'uu biratti arjummaan isaan khayriin hojii gaggaarii dalaguun tan ramadaanaan alarra wayta ramadaanni seene dachaasanii akka bubbee duumessaa khayrii duumessa bu'a qabeessa fuutee guluftutti nabi Muhammad khayriidhaan ariifatu jedhan salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Salafni duraanii sahabaan isaanillee kanumarraa dhaalan. Abdullah bin Umar ramadaana keessa miskiinaa fi yataamaa malee takkaa faxaree hin beeku jedhan. Isaa mana keessa taa'ee waa nyaatu jiru yookiin faxaru jiru yoo miskiinni tokko dhufee balbala dhadhahee kadhatee warri osoo inni quba hin qabne deebisan osoo waa isaan kennin ka deebisan tahe Abdullah bin Umar galgala san osoo waan nyaanni bula jedhan aarii waan sanii. Yoo miskiinni tokko dhufee balbalatti dhahee kadhate hanga isaa qofarraa fudhatee saanii itti nyaataa jiru sanii wajji isaa kennee dabarse kenna jedhan Abdullah bin Umar. وكذلك عامر الشعبي خاصة ور بني عدي كانوا لا يفطرون وحدهم أبدا. قبا إساني فطرهم بيكا جد ور بني عدي نمو نياتك أبتي مسجدت في أجد ور بني عدي وانك أبتن قورتني مسجدت لفنين موجين فطرا جدا. رمضاني جاء خير هندي دتشادي بتتي وان بيكنيف. تابعوتك يسا وهو من سادات التابعين ومن فقهاء التابعين بالكوفة حماد بن أبي سليمان رحمه الله رحمة واسعة شيك إمام أبو حنيفة. أبو حنيفة شيني قد لسان الراقران حماد بن أبي سليمان وقاكو أسدت أبو حنيفة لسان الراقران. حماد بن أبي سليمان علماء كوفة قد ورى تابعوتا ورى أنس ابن مالك فأرى لقيه علمي صحابة رسول ربي إرى دالك يساتوكو. حماد بن أبي سليمان رمضان هند نما إبشن kophaa isaa faxarsiisa jedhan. Kophaa isaa nama 500 sooma fursiise gaafa ramadaanni dhumu hunda isaaniitiifuu uffata ciidaa bitee hunda isaaniitiifuu dirhama 100 kenna jedhan Hammad ibn Abi Suleymaan rahimahullahu rahmatan waasi'a. Sadaqaan ramadaana keessa qofa sun taane ramadaana durallee sadarkaa namaa ol fuuti. Bu'aawwan sadaqaa رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتدبة الصدقة تطفئ غضب الرب. دلنسو ربي صدقة نمر الأمسة كما يطفئ الماء النار. أكما بشان إبد قبة ببه لامستي صدقة نملي أتشكناتو تقات تلي قدت تلي دلنسو ربي نمر الأمستي. حديث بروكي ستي نمني صدقة الدميسو نمني تولا أولتما نمتي أولو كفانس أكملهن كفو سلبين أكملهن سلبتو رسول ربي تجدن نمني صدقاه الدميسو كفانس أكملهن كفو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث بروكي ستي صدقاء إسن أتشكين نتن ربي تسني قدسا تقو إسن أتشكين نتن ربي قدسي حتى تكون مثل جبل أحد. حقا قدني إسي قارأ أخذ جدا guyyaa qiyaamaa timirri takkittiin ati kennatte gaara Uhud fakkaatee dhufa. Fuudhaa takkitti yookiin gurshaa takka nama afaan keesse
gaara Uhud ta'ee fakkaatee dhufa guyyaa qiyaamaa. Warri jiyooloojii gaara Uhud waytamazzanan ulfaatinni gaara Uhud toonii biliyeena 45 ulfaata jedhan. Gaara Uhud duniyaa gubbatti toonii biliyeena 45 ulfaata. Kun ka duniyaa gubbaatti toonii biliyeena 45 jechuun waan laafaa miti. Guyyaa qiyaamaa sadaqaan takkaatachi kennattu haga gaara Uhud guddattee Uhudin taate. Guyyaa qiyaamaa guyyaa namni sadaqaa miti subhaanallahi waan xiqqoo takka barbaadu keessa yeroo sadaqaan ati nama sooma oole tokko afaan keessu hagas gahee guddatee dhufuun barbaaddu. Kanaaf rasuuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam dubbii tana qofatti hin gabaabsine. Sadaqaan gaaddisa guyyaa qiyaamaati. Kullu insaanin taxta sadaqatihi yawma alqiyaama. Namni hundi guyyaa qiyaamaa gaaddisa sadaqaa isaa jala ta'a jedha rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Gaaddisni sun hagam gaha, hagam qabbanaa'a, hagam namatti tolaa gaafa achi geenye qofa agarra. Kanaaf namni nama sooma oole faxarsiise dubbii laafaa miti. Sooma isaa qofa son taane ajrii salaata hojiiwwan gaggaarii inni guyyaa sanitti oole guutuu fudhata. Yoo har'a fakkeenya nama tokko faxarsiifte ati guyyaa tokko keessatti keetii fi kan nama saniitti walitti ramadaana guyyaa lama soomte. Yoo nama sadi faxarsiifte ramadaana keetii wajji walitti 4 soomte. Ramadaana tokko keessa teessee ramadaana waggaa 4 yoo nama 10 30 50 faxarsiifte hoo nama 100 faxarsiifte eessa dhaqa? Ramadaana tokko keessa teessee ramadaana 100 soomuun hojii laafaa miti. Tarii waggaa ramadaana 100 umriin keetuun dhaqqabu ta'a. Ramadaana 100 jechuun waggaa 100. Garuu nama tokko sadaqaa takka godhattee qaltee haga humna keetiitiin yoo nyaachifte nama 100 ramadaana 100. Allahu akbar. Dubbii tana yoo afaaniin dubbatan laaftuu fakkaatti. Garuu guyyaa qiyaamaa gaafa namni bitaa mirga laalee homaa dhabu san guyyaa san namatti mul'atti. Sadaqaan balbala balaa 70 namarraa cufti jedhan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Balaa ibiddi si gubuu, konkolaataan si garagaluu, mabraatii yookiin ifaan si qabu, bishaan si fudhatu, manni sirratti diigamu, dhukkuba akka maleetiin qabamu, balaawwan duniyaa gubbatti lakka'anii dhumne balaa kana namarraa cufti. Ammas bu'aa sadaqaa ramadaana keessa qabdu keessaa soomni namaa hanqina hin dhabu, mucuca hin dhabu, qaawwa hin dhabu. Sooma itti soomtu jecha fokkattuu jetta ta'a, ilaalcha fokkattuu laalta ta'a, sagalee fokkattuu dhageessa ta'a. Wantoonni kunniin immoo faaya ramadaanaa si harkaa kukkuta. Faaya ramadaanaa ka hodhu ka bakka san suuphu immoo sadaqaa galgalaa afaan miskiinaa, afaan yatiimaa, afaan nama hiyyeessaa, harka qalleeyyii ati afaan keessu faaya ramadaanaa si harkaa ciccite san hodhee akka inni guutuu ta'ee rabbiin bira dhaqqabu godha. Inni biraa ammoo namni sadaqaa heddummeessu qoma isaatu dhiqama, dhanbii isaatu irraa bu'a, sadarkaa isaatu ol ka'a, rabbiin biratti jaalatama. Kanaaf caalimtichi beekamaan ummata Muhammad Zayn al-Aabidiin Ali ibn Hussein radiyallahu anhu wa arda'ah min aali beyti nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam gaafa inni duniyarraa deemu wayta janaaza isaa gaggaragalchanii dhiqan dugda isaa kanarra gurraachinni argan jedhan. Keessatti duydi miidhamee gubbarratti ol bahee madatu irraa mul'ate jedhan. Maal ta'ee isaa duyda himatun garree gaafa duniyaa gubbaa jiru maal ta'e jedhanii wayta wal gaafatan gaafa duniyaa gubbaa jiru miskiina 100 dhoksaadhaan akka namni isan agarretti harcee yookiin duqeetii yookiin daakee fi ofii isaatii dugda irratti baatee wayta warri Madiinaa balbala cufatee rafe miskiina 100 hunda isaaniitiifuu qoodee balbala irra kaahee biraa dabra jedhan. Warri Madiinaa namni 100 balbala bananii ganama duqeetii fudhatu malee daakuu fudhatu malee eenyutu akka achi kaahee hin beekan. Gaafa inni duniyarraa deeme Ali ibn Hussein Zayn al-Aabidiin ta'uu beekan jedhan. Rahimahullahu rahmatan waasi'a. Isa kanatu wayta miskiin itti dhufu jedhan. Marhaban bisunduuqi al-aakhirah. Baga dhufte yaa sunduuqa aakhiraa jedhee keessa kaahata jedhan. Yaa man yaxmilu anni zaadii ila al-aakhirah. Yaa nama siinqii an aakiratti itti fayyadamu na dura baadhatee na dura geessu jedhe. Akkaawuntii aakiraa jedhee waama. Imaamu Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal imaamu ahli sunnati wal jamaa'a ilaa yawmi al-qiyaamah. Imaamu Ahmad gaaf tokko isaanii ta'anii kitaaba dubbisan qixxaa lama mana keessaa qaban. Miskiinni tokko dhufee balbalatti dhadhahe. Lafti ramadaana
qixxaa qaban kan itti faxaruu deeman fuudhanii kennaniif deebanii kitaaba dubbisan osoo isaan kitaaba dubbisan ka Bilaallee dhufee balbala itti dhadhe harka jala qabannaan kasilaa obboroo yookiin suxuura nyaachuu deeman fuudhanii kennanii bishaaniin faxaranii bishaaniin sooma ka'an jedhan imaamu Ahmad rahimahullahu rahmatan waasi'a. Rabbiin nama khayriin balbala isaa jalaa banamtee addunyaa har'aatillee dagaagee akiraa boriillee bargaagu rabbiin haa taasisu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.